Oduu amma Oromiyaa irraa nu dhaqqabeen hiriirri mormii hawaasa keenya salaaleef kutaalee Oromiyaa garagaraa dhaabbilee yuunivarsiitiin biyyattiin qabdu keessatti geggeeffamaa jira. Jawaar qafuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda walaabuu miidiyaa yeroo ammaa kanatti gocha suukaneessa Oromoota salaalee irratti geggeeffamirra dhaabbachuun manni keenya kallattiilee adda addaatiin hiriira mormii cimeetti fufee jira. Dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa kallattiilee adda addaatiin guggumii isaanii dhageessanillee yeroo ammaa kanatti hiriirri mormii sagalee barattoota yuunivarsiitii Oromiyaa gololee adda addaa keessatti cimeetti fufuu isaa odeessa adda addaa mul'achaa jira. Ajjeechaa gara jabummaa sanyummaa irratti hundeeffamee Oromoota salaalee naannoo dharraa irratti geggeeffamaa jiru jocha gara jabeenya hawaasni Oromoo irratti raawwatamaa jiruun kallattiilee adda addaatiin hiriirri mormii Oromiyaa keessaa itti fufee. Haaluma kana wal fakkaatuun gololee Oromiyaa adda addaa keessaas lammiileen Oromoo biyyoota adda addaa jiran marsaalee hawaasummaa irratti guyyaa kaleessaa irraa jalqabee ajandaa guddaa fi miira dallansuu guddaa dhimmi Oromoo salaalee Oromoota addunyaa dhaqqabe jira. Falmattoota kaleessa dargaggoota irraa kan ta'an qeerroon Oromiyaa humna jijjiirama siyaasaa biyyattii keessatti qooda gurguddaa kan taphachaa turanii fi dachee Oromiyaa keessatti lafee ofiitti cabsuun lubbuu ofii wareeganii jijjiirama guddaa biyyaa kan dhaqqabsiisan Oromoonni arras biyya keessaa barattoonni dhaabbilee yuunivarsiitii gurguddaa biyyattiin qabdu keessaa yuunivarsiitii Jimmaa, Yuunivarsiitii Finfinnee, Yuunivarsiitii Salaalee fi akkasuma Yuunivarsiitii Arsi fi isaan biroo keessatti hiriirri cimeetti fufuu isaa maddeen adda addaa mul'isaa jira. Hiriirri mormii ajjeechaa suukaneessaa Oromoota salaalee irratti geggeeffame kun barattoota Yuunivarsiitii Wallaggaas dabalatee kallattiilee adda addaatiin geggeeffamaa jira. Lixuma Oromiyaatti kan argamu hiriira yeroo ammaa kanatti ajjeechaa uummata salaalee irratti geggeeffameen barattoonni Yuunivarsiitii Mattus sagalee ajaa'ibsiisaa dhageessanii jiru. Yeroo ammaa kanatti humni ajjeechaa uummata Oromoo irratti kallattiilee adda addaatiin geggeeffamu daangaa darbee jira. Faannoon diina keenya, faannoon biyya keenya gadhiisuu qabu, sirni nafxanyaa biyya keenya keessaa ba'uu qaba jechuudhaan dhaadannoolee adda addaa dhageessanii jiran. Ajjeechaa suukaneessa humni finxaaleessa faannoo uummata salaalee irratti raawwataa jiruu fi mala dhibdee mootummaa irratti sagalee isaanii kan dhageessan barattoonni Yuunivarsiitii Arsii mootummaan nageenya uummataaf eeguuf dirqama qaba jechuudhaan yaafii isaanii gaafatanii jiran. Birmadummaa Oromiyaaf aarsaa barbaachisu ni kafalla kan jedhan qeerroon Oromiyaa kallattiilee adda addaatiin yaada isaanii dabarfatanii jiran. Barattoonni Yuunivarsiitii Kotobee ajjeechaa uummata salaalee irratti raawwatamaa jiru mormuun diddaa nyaataas dhageessanii jiran. Mootummaan ajjeechaa uummata salaalee irratti raawwataa jiru dhaabsisuu akka qabuu fi humni finxaalessi faannoo Oromiyaa keessaa akka baasu gaafatanii jiran. Yeroodhaa yerootti obsi Oromoo daangaa darbee jira. Ajjeefamnee jirra, obsinee jirra. Har'a osoo lubbuun jiru shamarran Oromoo fi ijoollee lafaa dhufaa jirtu irratti gara jabummaadhaan haala yeroo ammaa kanatti hin gamnee fi dhageettii jaarraa 16ffaa keessa dhagaa turrettu Oromoo irratti qeesaa irratti raawwatamaa jira jedhu. Barattoonni Yuunivarsiitii Wallaggaa ajjeechaa uummata salaalee irratti adeemsifamaa jiru mormuun Yuunivarsiitii Wallaggaatti ajjeechaa uummata salaalee irratti humni finxaaleessa faannoo raawwataa jiru mormuun mootummaan dirqama nageenyaa lammiilee keenya eeguu qaba kan jedhan keessaa ajandaalee gurguddoodha. Barattoonni Yuunivarsiitii Amboo yeroodhaa yerootti aarsaa Oromoo keessatti qooda kan qabu Yuunivarsiitii biyyattiin qabdu keessaa tokko kan ta'ee fi maddaan dura qabsa Oromoo keessatti seenaa jijjiirama bara 2018 keessa aarsaa guddaa kan kafalaa ture Yuunivarsiitiin Amboos keessatti argama. Barattoonni Yuunivarsiitii Amboo ajjeechaa suukaneessaa fi duula weerara humnoonni faannoo godinaalee Oromiyaa garagaraa irratti taasisaa jiran akkasumas mala dhibdee mootummaa Oromiyaan agarsiise mormuun hiriira bani jiran. Ajjeechaan Oromoo buqqisuun nurraa haa dhaabbatu jechuun barattoonni Yuunivarsiitii Amboos yaada isaanii dabarfatanii jiran. Ajjeechaan suukaneessaan lammiilee nagaa irratti raawwatame dallansuu isaanis kallattiidhaan dhaqqabsiisee jira. Ammee ajjeechaan uummata keenya irraa dhaabbachuu qaba. Barattoota Yuunivarsiitii Jimmaa sagalee mormii kan dhageessanii hiriira mormii ganama har'aa 12 cinaarraa jalqabee hanga ammaatti geggeeffamaa jiruun ajjeechaan finxaaleeyyii uummata Oromoo irratti xiyyeeffate dhaabsisuuf mootummaan gahee isaan baanne kan jedhanis komii barattoota Yuunivarsiitii Jimmaa Jawaar.
haleellaa uummata dhaanaa dharraa irratti raawwatamaa jiru laalchisuun waraanni bilisummaa Oromoos ta'e mootummaan seenaan isin gaafata kan jedhanis hedduudha. Caasaa aanaa kaasee ta'e faannoon wajjin hidhata qabaachuun Oromoo fi Oromiyaa qe'ee isaanii irratti dhabamsiisuun dhaabbachuu qaba kan jedhanis marsaalee hawaasummaa irratti yeroodhaa yerootti cimee jira. Humni faannoo Oromiyaa gadhiisuu qaba nu ga'ee jira. Hariiroon uummata kanaa wajjin qabnu nu gaha jechuudhaan yaada isaanii kan dabarsatanis hedduudha. Obsinee jirra dadhabne jirra jedhu odeessa Oromiyaa irraa arganne kana fakkaata duuka buunee kan isin biraan geenyu ta'a turtii gaarii isin jenna.